Magaalaa Jimmaatti balaa ibiddaa kaleessa galgala mudateen qabeenya irratti miidhaan dhaqqabuun gabaafame. Akka waajjirri poolisii magaalaa Jimmaa ibsetti balaa ibiddaa seensaa Bishishee irratti halkan idaa dhaqqabeen dukkaanota uffataa fi shaqaxaa naannichatti argaman guutumaan guututti barbadeesseeti jira. Daayiriktarri qajeelcha poolisii magaalichaa Kumaandar Fufaa Magarsaa balaa ibiddaa dhaqqabe to'achuuf jiraattonni magaalaa Jimmaa qaamolee nageenya waliin tumsa cimaa gumaachuu isaaniiti himan. Waajjirri kominikeeshinii magaalaa Jimmaa fi waajjirri poolisiitis balaa ibiddaa dhaqqabeen qabeenyi barbadaa'u malee qabeenyi hangam akka barbadaa'e hin ibsine. Akka waajjirri poolisii magaalaa Jimmaa ibsetti sababni ka'umsaa balichaa fi hangi qabeenya barbadaa'ee qoratamaati jira. Balaan ibiddaa iddoowwan dukkaanota uffataatti mudatan kun biyyattii keessatti isa jalqabaati miti. Waggoota muraasa dura naannoo Hararii, magaalaa Haririi fi magaalaa Dirree Dhawaa keessattis bifuma wal fakkaatuun mudateeti ture. Balaa ibiddaa iddoowwan daldalatti mudatan kanaan shiraa qaamota mootummaatu keessa jira jechuunis dubbatamaati jira. Balaa ibiddaa iddoowwan daldalatti mudatan kanaan shira qaamota mootummaatu keessa jira jechuunis dubbatamaati jira. Dhaabbileen pireesii Itoophiyaatti gaazexeessitoonni hidhaman akka hiikaman gaafatan. Pirezidaantiin garee pireesii biyyaalessaa Jeen Jaadisanii fi pirezidaantiin rakaa gaazexeessummaa garee pireesii biyyaalessaa Jiil Kiileen Waashingtan DC irraa ibsa waloodhaan baasaniin mootummaan Itoophiyaa gaazexeessitoota hidhee jiru Amiin Kiyaaroo fi waa'ila isaa Toomaas Ingidaa akkasumas gaazexeessaa Taammiraat Nagaraa akka hiiku gaafataniiti jiran. Gabaasa VOA'n kaleessa gabaaseen ibsi waloo dhaabbilee kanneenii gaazexeessitoonni kun odoo himannaan irratti hin dhiyaatin hidhamanii turuun isaanii haqa qabeessaa miti jee. Dhimma walitti bu'iinsa biyyattii keessa jiru irratti dhaabbata oduu Associated Pressiif kan gabaasaa ture Amiin Kiyaaroo fi waa'ila isaa erga hidhamanii guyyaa 100 ol ta'uu ibsa waloo kanaan eeraniiti jiran. Hidhamuu gaazexeessitoota Associated Press ilaalchiseen ibsi wayita sanitti mootummaan kennee ture. Gaazexeessitoonni kunniin seera labsii yeroo atattamaa cabsuudhaan miseensota waraana bilisummaa Oromoo haasofsiisuun qaamota biyya diiguuf socho'an waliin hojjechuudhaan himate. Dhaabbileen ibsa waloo baasan kunniin gaazexeessitoonni Amiin Kiyaaroo dabalatee hojii isaanii waan hojjetaniif yakka hin taaneen adabamuu hin qaban jechuun hubachiiseeti jira. Hayya dureen addaa bilisummaa Oromoo hidhaa dhaabbata irra turan irraa hiikamuun gabaafamaa jira. Akka maddeen garaagaraa gabaasanitti hayya dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawit Ibsaa hidhaa dhaabbataa mana isaanii keessatti irra ture irraa har'a ganama hiikamuun dhagameeti jira. Hidhaa dhaabbataa waggaa tokko booda har'a hidharraa bahuun hayya duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawit Ibsaa kun boordii filannootti walgahii godhuuf akka ta'etu himamaa jira. Akka gabaasa BBC Afaan Oromootti hayya dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawit Ibsaa erga waggaa tokko oliif manaa akka hin baane taasifamanii booda yeroo jalqabaaf guyyaa har'aa mana isaaniitii alatti mul'achuun boordii filannootti walgahii godhachuuf garas imalaniiti jiran. Boordiin filannoo biyyaalessaa guyyoota muraasaan dura taa'an paartichaa obbo Daawit Ibsaa turtii ganna tokkotti siquuf mana isaa keessaa akka hin baane ugguramuu mirkaneesse. Uggura kana jalaa akka gadi dhiisamanis Komishinii Poolisii Federaalaa fi Tika Biyyaalessaaf xalayaa barreessuun isaa ni beekama. Guyyaa har'aa hayya dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawit Ibsaa hidhaa manaa keessarraa bahanii alatti mul'achuu malee hidhaa mana keessaa yeroof yookaanis hanga dhumatti hiikamuu fi dhiisuu isaanii wanti mirkanaa'e hin jiru. Itti gaafatamaan qunnamtii uummataa adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu wabeeffachuun BBC'n akka gabaasetti ammatti dhimmicha mirkaneessuu akka hin dandeenye hime. Obbo Daawit Ibsaa eebla 2 bara 2021 irraa eegalanii akka manaa gadi hin baane qaamolee nageenya mootummaatiin ugguramanii jiraachuu boordiin filannoo biyyaalessaa ragaa argateen ibseeti ture. Gama biraatiin qondaalli adda bilisummaa Oromoo olaanoo waggaa tokko oliif maneedhaa keessatti dararamaati jiru. Qondaalli adda bilisummaa Oromoo Bobaattee Urgeessaa erga hidhaa keessa waggaa tokko ol ture booda dhukkuba tiriitiin qabamuun lubbuu isaatiif sodaachifnaan akka yaalamuuf mirga wabiin bahee yaalamaati jira. Qondaalonni isa wajjin maneedhaa keessa turan obbo Mikaa'el Booran, Kennesaa Ayyaanaa, Daawit Abdataa, Lammii Beenyaa, Gadaa Gabbisaa fi kanneen biraa maneedhaa Burraayyuu keessatti haala rakkisaa keessa jiraachuun gabaafamaati jira. Hidhaa dhaabbataa mana keessaa kanarraa gadi dhiifamuu hayya duree adda bilisummaa Oromoo ilaalchisee dhaabbichi hanga nuti oduu kana qindeessinitti ibsa kenne hin qabu. Qabiinsi mana hidhaa keessatti Baattee Urgeessaa mudate seera idil addunyaa kan cabsee jee oolan. Itti gaafatamaan sabquunnamtii adda bilisummaa Oromoo obbo Baattee Urgeessaa toora ganna tokkootiif osoo himanni irratti hin banamin mana hidhaa keessatti dararamaa kan ture yeroo ta'u dhibee tiriitiin qabamee yaala dhoorgamee turuun heera idil addunyaa kan cabsee jee gabaasni oola. Qondaalli adda bilisummaa Oromoo obbo Baattee Urgeessaa bitootessa 20 bara 2021 waayiloota isaa mana hidhaa Burraayyuutti hidhaman gaafachuuf akkuma dhaqeen konkolaachisaa wajjin poolisoonni qabanii hidhaniiti turan. Mana murtitti dhiyaatee wabiin akka gadhiifamu manni murtichaa ajajuus poolisiin garuu ajaja qaama olirraa dhufeen hordofaa jira jechuun akka hin baane dhoorgan.
Achi booda caamsaa 15 bara 2021 gara mana hidhaa Awaash Malkaasaa geeffamuun hoggantootaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo dabalatee hidhamtoota 4,000 caalan waliin hidhamee akka turee fi mana hidhaa san keessatti dararamaa turuu gabaasni Ollaan baasee ifoomseeti jira. Hidhamtoota mana hidhaa san keessaa gadi lakkifaman wabeeffachuuf Ollaan akka gabaasetti obbo Baattee dabalatee hidhamtoonni hedduun mana horsiisa Hindaaqqoo keessa tursiifamaa akka turanii fi rakkoo qulqullinaatiin dhukkubaaf saaxilamuudha ibse. Akka gabaasni Ollaa kun ja'utti Baatteen mana hidhaa kana keessatti eegdotaan dorsifamaa akka ture haleellaa irra ga'een mataan isaa kan madaa'ee fi lafee dugdaa irrattis miidhaan dhaqqabeeti ture. Yeroo san dhibee turuutiin qabamu akka malu shakkamullee haleellaa kana hordofee wal'aansa akka hin argatanii fi ji'a jaha booda gara kaambii humna addaa Oromiyaa Sololiyaa Galaanitti dabarfamuu gabaasni Ollaa kun ibseeti jira. Ji'a Gurraandhalaa bara 2022 keessa obbo Baattee Urgeessaa dabalatee hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo hidhaa seeraan alaa mormuun lagannaa nyaataa kan eegalan yeroo ta'u komiin isaanii tajaajila wal'aansaa dhorkamuu akkasumas maatii fi abukaatoo qunnamuu dhabuu ilaallataa jedhe gabaasni Ollaa. Sababa lagannaa nyaataa geggeessaa turaniin Baattee fi hooggantoonni birootis dhibamanii yeroo hospitaala geeffamanitti obbo Baatteen dhibee turuutiin akka qabame beekamus abukaatoo fi haakimoota akka hin arganne dhorkamee akka ture gabaasni Ollaa ibseeti jira. Carraa mana hidhaa keessatti fayyuu waan hin qabnee fi biyya alaa deemee wal'aansa argachuu waan barbaachisuuf bitootessa 11 biidhaan mana hidhaa irraa baafamee jedhe gabaasichi. Haala adeemsa seeraatii fi qabiinsa mana hidhaa obbo Baattee fi waayilloota isaa ilaalchisee seera waadaa idil addunyaa mirgoota siivilii fi siyaasaa keeyyata 9 irratti akka ibsametti namni tokko himannaan osoo irratti hin banamin mana hidhaa keessa tursiifamuu hin qabu. Keeyyata 10 irratti ammoo namni hidhamee jiru kamiyyuu qaamaanis ta'ee sammuun dhaanamuu akka hin qabnee fi wal'aansa fayyaa barbaachisu argachuuf mirga guutuu qaba kan jedhe akka faallessu Ollaan gabaasa kanaan ibseeti jira. Haaluma kanaan seera qabiinsa hidhamtoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii keeyyata 25 irratti hidhamtoonni akkuma hawaasa biroo tajaajila fayyaa guutuu argachuuf mirga qaban kan jedhullee cabsuun Ollaan gabaasa isaa kana keessatti eereeti jira. Dhumarratti oduu ispoortii qabna. Waltajjii ardii Awurooppaa irratti kan akkaan jaalatamuu fi sadarkaa idil addunyaatti jaalala daawwattootaa kan haroote Chaampiyoons Liigiin Awurooppaa kaleessa galgala taphoota lama kan keessummeesse yeroo ta'u kilabni Ispeen Atileetiko Maadirii fi kilabni Poorchugaal Benefikaan karaa marsaa itti aanutti yoo dabran kilabni Ingilaand Maanchister Yuunaayitid fi kilabni Neezerlaand Ajax Amsterdam dorgommichaan ala baaniiti jiran. Tapha kaleessa galgala Maanchister Yuunaayitid fi Atileetiko Maadirii isteediyeema guddicha Old Trafford irratti taphatan kanaan wal morkiin cimaan kan itti mul'ate yoo ta'u kilabni Diyaagoo Paablo Simeonee Atileetiko Maadirii goolii Riinaldoo daqiiqaa 41ffaa irratti lakkoofseen injifatee Maanchister Yuunaayitid dorgommichiin ala godheeti jira. Torbaan lama dura Maanchister Yuunaayitid fi Atileetiko Maadirii istaadiyeema Meetiroopolitaanoo irratti tokko walqixa bahanii kan ture yoo ta'u Atileetiko Maadirii edda galgala tokkoof duwwaan mo'achuu isaatiin goolii 2-1 mo'atee gara marsaa itti aanutti dabruu mirkaneeffateeti jira. Tapha Champions League biraa kaleessuma galgala taphatameen kilabni Neezerlaand Ajax Amsterdam kilaba Poorchugaal Benefikaa keessummeessee deeggartoota isaa fuulduratti 1-2 mo'amee akkuma Maanchister Yuunaayitid dorgommichaan ala ta'eeti jira. Dorgommiin Champions League Awurooppaa kun har'a galgalaas kan itti fufu yoo ta'u kilabni Ingilaand Cheelsiin gara Faransaay imaluudhaan Liil kan morkatu yoo ta'u Juventus fi Villarreal ammoo Turiin irratti kan wal morkatan ta'a. Oduu keenya biraatiin taphni sirreeffama Pirimeer Liigii Ingilaand har'a galgala akka biyyaa sa'a 5 daqiiqaa 15 irratti taphni guddaan London Stadium Emirates irratti Arsenaal fi Liverpool jidduutti adeemsifamu yoo ta'u deeggartootaa fi jaallattoota kubbaa miilaatiin tilmaamni guddaan kennameefiiti jira. Tapha kana haalaan akka eeggamu kan taasise dheengadda dursaan Pirimeer Liigii Ingilaand Maanchister Siitiin tapha Kiristiyaal Paalaas wajjin godhee irratti qabxii qooddachuu isaatiin taphni Arsenaal fi Liverpool kun hawwiin akka eeggamu taasiseeti jira. Har'a galgala Arsenaal kan injifatu yoo ta'e carraa sadarkaa afuraffaan xumuree hirmaannaa Champions League Awurooppaa bara dhufuuf akka of qopheessuuf kan karra saaqof yoo ta'u Liverpool immoo yoo injifate garaagarummaa qabxii Maanchister Siitii wajjin qabu 4 irraa gara takkatti gad xiqqeessuudhaan morkataa Maanchister Siitii cimaa ta'ee carraa Pirimeer Liigii Ingilaand injifachuu kan leellifatu ta'a. Hundumaafuu eenyutu injifata kan jedhuuf galgala akka lakkoofsa Itoophiyaa sa'a 5 fi daqiiqaa 15 irratti deebisaa waan argattaniif hordofaa isiniin jenna.